akkam jirtan ordoftoota maatii Gullalleewud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gaa tureef gaa jiruudha. Kanneen maatii Gullalleewud in ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun hordofaa. Reefii gaachanni uummata Oromoo Boonzoonii kibbaa tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Bal'ina oduu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Boonzoonii kibbaa tarkaanfii fudhateen ergamtoota PP5 ajjeesuudhaan furmadoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu ajajaa Boonzoonii kibbaa ibsee jira. Lola kana keessattis kaabinoonni PP1 galaafatamuu ajajaa Boonzoonii kibbaa ibsanii jiru. Egaa reefii gaachanni uummata Oromoo Boon godina Gujii Lixaa Cibirraa Madda Albuudaa Buttaa Malkaasoo Dofi badda magadaa waliin ta'uudhaan aanaa qarcaa ganda Gaaleessaa Dibaasaa magaalaa keessatti waraana shiftaa mootummaa Itoophiyaa kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu irratti tarkaanfii fudhateen humna yartuu diinaa hedduu isee gugguisee kilaashii waadee baay'ee sarkaan qaqqabee jiraachuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon ibsee jira. Kana malees reefii gaachanni uummata Oromoo Woboon dhaaba maqaa badhaadhina uummata saamaa fi ajjeechaa julmaa uummata qulqulluu irratti raawwataa ture irratti Woboon guyyaa keessa sa'aatii 11 irratti tarkaanfii fudhateen ergamtuu PP5 battalumatti yoo ajjeesu afur ammoo madoo cimaan adabuun reefii gaachanni uummata Oromoo injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Egaa tarkaanfii Woboon guyyaa har'aa fudhateen namoonni du'aan adabaman keessaa kaabineen biltiqinnaa aanaa qarcaa kan gaggeessaa gandaa ture qabeenya uummataa saamaa saamsisaa mana gubaa uummata hiraarsaa kan ture Taarikuu Dullachaa kan jedhamu du'aan adabamuun ajajaa Boonzoonii kibbaa dabalee ifoomsee jira. Itti fufinsaan reefii gaachanni uummata Oromoo Boonzoonii Lixaa Bitootessa 21 bara 2021 tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon godina Wallagga Bahaa Ona Gudaayyaa Biillaa keessa socho'u guyyaa har'aa ganda Ejeree jedhamuun beekamu keessatti tarkaanfii haleellaa cimaa fudhateen humna yartuu naftanyaa hidhattee sakattaawaa bobba'aa jirtu irraa ajajaa 100 waliin humna yartuu diinaa 15 battalumatti yoo ajjeesu 8 madoo taasisuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Egaa tarkaanfiin haleellaa lukkeelee waraana sirna gabroonfataa irratti fudhatamaa jiru hanga walabummaa Oromiyaa mirkaneeffamutti cimee daran finiinee itti fufa jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo Boonzoonii Lixaa ibsee jira. Haaluma wal fakkaatu Woboon tarkaanfii goloota Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti fudhachuun cimsuun itti fufee jira. Bifuma wal fakkaatu Woboon zoonii Lixaa ergamtuu PP13 ajjeesee 7 madeessuun ajajaa Boonzoonii Cibirraa Odaa Buluq ibsanii jiru. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii Lixaa Cibirraan Odaa Buluq muttaan horoo muraasni tulluu caalii godina Wallagga Bahaa aanaa Gudaayyaa Biillaa ganda Bulloo Jaarree keessatti Bitootessa 2021 guyyaa keessa sa'aatii 9 irratti humna shiftaa PP3 lamaan deemaa jiru irratti tarkaanfii fudhateen ergamtuu PP13 ajjeesee 7 madoo dandammii hin qabneen adabuun ajajaa Woboo Cibirraa Odaa Buluq ibsanii jiru. Egaa tarkaanfiin haleellaa rukkeelee waraana sirna gabroonfataa naftanyaa irratti fudhatamaa jiru hanga walabummaa Oromiyaa mirkaneeffamutti cimee daran finiinee kan itti fufu ta'us gootichi waraana bilisummaa Oromoo ibsanii jiru. Egaa injifannoon uummata Oromooti. Egaa